Nutirgama ittirannu qabna nuufe ergi rahmaani hunda jaala ergama giru zamaani. Nutirgama ittirannu qabna nuufe ergi rahmaani hunda jaala ergama giru zamaani. Ergama hunda jaala arganne rabbirra nagaafi rahmanni hajiraatu saanirra. Ergama insi jinni ashrafa khalqirra qur'aanatti buuse khaliqni samirra makhluuqatti ergate insi fi jinnirra. Kunoo diin isaanii dagaagee dachirra qoma keenya seenee biqilee qalbiirra eenyuyyuun balleessuu danda'e achirra qaama keenyas waliin jirraan hin baduu baraqiidhaan hunda jaala ergama giru zamaanii. Akkuma keessi keenya qidaa qabate firoomni keenyallee kana wal qabate funyoon obbolummaa kanaan gadhaabbate osoo obbolummaan gosummaa fataate maali saabonni gaafas makkaayaate gosa soytee sila kama karraa baateef wallahi kanaami diintu garaa nyaate diin rabbiitiif jecha lubbullee hobbaate qabeenya ofii irraa baate ruhiillee kenninaani hunda jaala ergama giru zamaanii. Beeka ummanni sun irra jaaltu kalqiiti wanti akkas isaan godhe bar walla haftuudha miti jaalala rasuulaatiif jaalala rabbiiti rabbiif jira bayan gatan ilmaafniiti jedha wala gareen fuuldure rabbiiti akkas wareegaman sababa diiniitiif ijjannaa isaanii meelaaliitiin xaleeti akkasiin galanii bargabaa nasriitiin. Akka keenya kana miti akkasii amannaani hunda jaala ergama giru zamaanii. Nuti ergama ittidhannu qabna nuufe ergi rahmaani hunda jaala ergama giru zamaanii. Ergaman ilaahi gaafa nutti ergamani dhaloota hundaafuu amantii nu dhaamani dhaamsisaanii jira hadiisaaf quraananii hunda bira ga'ee jira barreeffamaani seera isaa eeggatee guutuu qajeelfamaani sabni hunduu dhagahee afaanuma isaaniin arabaaf ajamaa dhageettee addunyaani bakkan gahin hin qabu har'a ergaan isaanii intarneetaaf kaasettaanii ergaan isaa bal'annaani hunda jaala ergama giru zamaanii. Ergaan rabbiif rasuula bakka hunda wal gahee addunyaa mara keessa intarneetaan faca'e lammii gurraacha fadii hunda bira gahee bora kan jenneef yoom ergaan nagahee kanaaf karaa hundaan ragaan itti bahe gariin uuma rabbii qorachuuf ol ka'e osoo karaa deemuu qur'aana wal ga'e wanti inni himu han qur'aanni haasaye waan ergama maqaa dhahee dura himee qur'aanaani hunda jaala ergama giru zamaanii. Addunyaa yeroo ammaa qorannaaf ol kaanaani akkaataa argama wantoota qorannaani qur'aana deeggaree saayinsiin isaanii kan isaan qoratan meeshaa ammayyaan qaban garuu ergamaani. Qur'aana rabbiiti qo'annaan isaanii kalaama rabbii tahuu kanuma ragaani hedduutu amane mallattoo kanaani saayintistiin addunyaani madaaltee beekumsaani hunda jaala ergama giru zamaanii. Fakkeenyaaf yoo fudhanne akkaataa uumamaa garaa haadha keessatti biqiloota ilmaan namaa rasuulli kan hime waggaa 1000 jalqabarraa kaasee hanga isa dhumaa akkaataa adeemsa guddina daa'ima قرآن الرلالة دنبا سهما مشا وهن قبو أكا زمن أما
kanatu dinqisiise hayyuu meeqaatama warra addunyaa yeroo ammaa hogganuu saayinsiidhaani hunda caalaa ergama hakiru zamaanii nuti ergama itti dhandhuu qabna nuufe ergi rahmaani hunda caalaa ergama hakiru zamaanii nabiin keenya muhammad caalaan saayintistoota ergamaan ilaahii caalaan ergamtoota qur'aana baratan olaanaa barnoota achirraa argatan qorannaa wantoota rabbiitu barsiise mootiin mootummoota kanaan nu taasise caalaa hambiyoota beekumsaan hangafee ergamuunsaa boodan rabbiin qooda khayrii abbaa fedhe qooda qajeelchee fi khalqii booda hordoftoota isaanii hunda caalaa ergama hakiru zamaanii addunyaan harki caalaan hordoftoota isaanii ambiyaa hunda caaluu obsaa fi beekumsaani kanaaf khalqii hedduu qajeelcheef rahmaani rabbi irratti hirkataa isa kadhannaani akhlaaqa tolanii ummata waamnaani sirna hedduu jise siyaasaan isaanii addunyaa jirjiiree beekumsaaf naamusaani yoomiyyuu shaaramul ala hangoonsaanii bakka hundaa maqaan isaanii lallabaa ma'azaaniin hunda caalaa ergama hakiru zamaanii har'a yoo ilaalle bakka addunyaan geesse waa'ee Profeesar Kitmoryoon odeesse saayintistii beekamaa ka seenaan galmeesse jecha qur'aana irraa dabalee barreesse badhaasa argate qorannaa geggeesse kanaan qabxii isaa olaanaa galmeesse yeroo dubbii kana laalu gad fageesse muhammad nabiyyi tahuu mirkaneesse shakkii malee dhuga oomse qur'aana attamannaani hunda caalaa ergama hakiru zamaanii qur'aana baradhaa barsiisaa waa hundaati waa wallaaleen qabu jecha rabbii guddaati kanaaf walii galee saayinsii addunyaatiin Profeesar Kitmor qorataa duraati waa'ee sanyii namaa gama uumamaatiin gadameessa keessatti yeroo jalqabaatiif akkaataa guddina sadarkaa isaatiin wal madaalee laalee jecha qur'aanaatiin laalee meeshaa ammayyaatiin qoratee agarraani hunda caalaa ergama hakiru zamaanii sababni isaa galche qorannaa kana keessa ijoolleen barataan araboota keessa jecha qur'aana irraa gamasaa dhiyeessan waa'ee kalkaa namaa qur'aanuma keessa ka rabbiin dubbate isatu ogeessa kanarra dhaabbachuun qorannaa geggeessan ergaas dhugaa tahuu hojii mirkaneessan sanbooda kitaaban addunyaaf qopheessan kitaaba barasan hayyoonni barreessan ka Kitmortu caalee kitaaba hunda keessa sababni isaa maali ilaalaa yaa obboleessa yaa ummata har'aa jecha koo dhageessan waa fahamuu qabdan dubbii kana keessa meeqotaa dukkana keessa qaroomaa qur'aanaani hunda caalaa ergama hakiru zamaanii nuti ergama itti dhandhuu qabna nuufe ergi rahmaani hunda caalaa ergama hakiru zamaanii qur'aanni teknooloojiidha bal'ifnee qorannaani amantiidhaaf jennee gabaabbaachuu dhabnaani hunduu waan beekurraa walafoo qabnaani Profeesar Kitmor fakkii fudhannaani beekumsi isaa cimuun sababbii kanaani kanaaf ajabaannu nuti hundumaani wal qoqqooduu dhiifnee amantii bifaani bargolii nu galchaa boodarra dhugaani islaamaaf kiristaanaani qaroomaa qur'aanaani hunda caalaa ergama hakiru zamaanii